Ayyaanni kun akkam ture harmee koo birootan ooleera ta'ee yoona kana nyaadhee dhugee waliin taphadheettanii himimmaan ija isin guutaamoo yesuus kiristoos nuuf dhalatee biyya lafaa kana birmaduu baasee jireenyatti nu geessuudhaaf karaa nuu laateerettanii itti gammadaa dabarsitanii mee akkam ture baga guyyaa dhaloota gooftaa keenya yesuus kiristoosiin ittiin isin ga'e akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti waaqayyoof galanne haa ta'u bagarra geessanii Har'a ga'uun keenya karaa isaati maqaan isaa eebbifamu mee viidiyoo koo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Ergaan ani qabu ijoollee akka koo qofaa jiraniif yookaan qofaa galaniif keessattuu warra suudii jirtu akkam fayyaa keessanii nama wal caalsistaa jechuu dandeessu. Naannoo akka Dubaayii fi Beirut keessa kan jirtan illee amma tokko walitti deemtanii ayyaana kabajaa waliif taasistu. Haa ta'u malee xiqqoo warri suudii keessa jirtan immoo haalli biyya keenya kanas jechuudha warra suudii jechuudha. Ani isaan keessaa ishee tokko. Gadi baanii wal wajjiniin dabarsuun hin jiru. Ijoollee mana ijaazaa yookaan bakkeen alaa warra badanii hojjetanirraa kanaaf ijoolleen kontiraata miskiina. Garuu gammachuu tokko qabna innis karaa miidiyaa onlaayiniiti jechuudha. Ani gaafa ayyaanaa jechuudha nattuu dhagahamu dhugaa dubbachuuf nattuu dhagahamu waa tokko irraanfadheen jirani waa'ee nyaata dhugaatii ayyaanatti isa qalamee uffatamee uffata haaraa minaaminii kana irraanfadheeti yoo jira maaliif waggaa hedduu maatii korraa fagaadhee jira. Kana biraan immoo tokkoffaa wanti ayyaana akka ta'e kan nu yaadachiisus kan nu dagachiisus jira onlaayinii kanarra innis Nyaanni dhugaatii naafu malee har'a karaa miidiyaa sabni biyya garaagaraa jiru waliin kabajaa waliin dabarsitee baga geesse obboleessa koo baga geesse obboleettii koo wal jecha waan jiru miidiyaa irratti waliif qoodaa wal bohaarsaa wal bashannansiisaa inni karaa amantiisaas inni karaa nyaata dhugaatiisaas inni mana isaa keessa jirus nutti agarsiisaa waan dabarsuufi akkuma mana tokkotti waliin dabarsuutti fudhanneetuma gammanneetuma jiraachaa jirra asirraan karaa kana faayidaa arganna tokko jechuudha. Otoo miidiyaan kun hin jiru ta'ee otoo ofii keenya akkasumaan girgiddaa ilaalaa dabarsina ta'e waa baay'ee nutti dhagahama ture. Inni lamaffaan immoo karaa miidiyaa kanaa jechuudha sagantaa garaagaraa jira sababeeffachuudhaanii itti gammadaa mata duree garaagaraa walii qooduudhaanii karaa sagalee waaqayyoo wal jajjabeessuudhaanii dhalachuu gooftaa keenya yesuus kiristoos wal yaadachiisuudhaan itti gammannee waliin dabarsuu keenya inni kunillee jechuudha rakkina maatii keenyaa nu dagachiisa. Maaliif galanni isaaf haa ta'u maatii keenya waliin yoo bilbillee ittuu caalaa gammanna garuummoo obboloota hafuuraa onlaayinii kanarra qabaachuun keenya tokko gammannee otoo gaddi tokko nutti dhagahamiin wal wajjireen wal bohaarsinee bakka jirrutti jechuudha qilleensarra jajjabina waliif laannee wal wajjiriin dabarsuu keenya baay'ee tokko namatti tola. Waaqayyoo kunoo carraa kana nuu laateera maqaan isaa eebbifamu. Egaa akkasuma jechuudha obboloota koo walitti dhuftanii wanta garaagaraa hojjetattanitu jiru. Baay'een keessan jechuudha fataa nu gootu garuu haa ta'u yeroo darbe maal isinitti fakkaata mudannoo mucaa tokkooti maqaa isheellee dha'u amma biyya galtee jirti maal godhan isinitti fakkaatu ayyaana irrattidha dubartoota shammoo jaataanii walitti dhufanii nyaanniif dhugaatii isaan qopheessanii sargii tokko gasha kuni maaliif tiktookiif sinii galee miti tokkoffaa jireenya keessatti gaafa waa tokko hojjettanii pilaaniitti baasuun gaariidha. Ijoolleen tokko viidiyoo bareedaa hojjechuuf jecha maallaqa keessan gaditti naqxanii nyaataaf dhugaatii bittu. Garuu si wajjiniin namni nyaatu hin jiru. Ollaa garaagaraan hin jiru akkuma beektanii mana madaamotaa keessa teessanii baay'een keessan nyaata garaagaraa hojjetatu. Firiijii keessa guyyaa 2-3 yoo budachi fuutanii gattu kun cubbuudha. Gaafa hojjetattanii gammachuudha. Nyaata keessan akkuma safara keessaniitti akkuma hiriyoota keessaniitti godhachuu isinii wayya. Isinii galee otoo biyya keenya ta'e gadi baastanii miskiinaaf laachuun gaariidha. Hamma tokko waaqayyo irraa argattu garuu immoo viidiyoof jecha tiktookiif jecha
dhugaatii darzana isaatiin, handaaqqoo darzana isaatiin, nyaata garaa jechuudha. Suuraa viidiyoof jettanii gadi yaastanii birrii keessanitti dhangalaastanii bittanii guyyaa 2-3 booda gadi baastanii warri gattanii gara fuula duraatti otoo hamma tokko fooyyeffattan bareeda. Maaliif jennaan qarshicha akkatti fiddan beektu. Maaltu siin dhibee, maaltu si dhibee waa'ee kanarraa dubbata jechuu dandeessu. Garuu haa ta'u malee ani akka kootitti namni tokko gaafa dogoggoruu naa jibbuu ifa baasee itti himuun jaalladhaani. Sii galee miti ammanii ijoollee walitti yaatanii gammachuu keessan godhatanii amma humna keessanii godhachuu dandeessu. Warri baay'inaan iddoo tokkotti dhuftanillee waan baay'ee nyaattanii fixuu dandeessu. Garuu ijoollota 2-3 ta'anii humna isaanii olitti hojii tokko viidiyoof jecha hojjettanii araboonni akkuma beektanii nyaata tokko guyyaa tokko olee bullaan namni nyaatu hin jiru. Keessumattuu biddeena jechuudha. Biddeena amma araboonni amma kanatti yoo nyaatte isayyuu araboonni tokko nyaattu yoo tokko illee amma tokko yoo ati yeroo hundumaa mana sanatti hojjettata illee amma tokko. Kanarraa kan hafe booru gaafa baastanii gattan cubbuudha. Akkasuma immoo maallaqa nyaata kana humnaan ol irraa bituurraa walakkaa isaa maatii ofiif erganii maatiin ofii immoo ittiin ayyaana kana oolu isa kanatu bareeda natti fakkaata. Inni guddaan immoo keessumaa ijoolleen kiristaanaa nyaata dhugaatii qofa irratti miti kan nuti xiyyeeffannu. Dubbii waaqayyoo isa nuuf jedhee waan hundumaa ta'e kana irratti gammanneeti jiraanna waan ta'eef gammachuun keenya yeroo hundumaa isa waan ta'eef isa kana irratti xiyyeeffadha. Anarraa utuun nyaadhee dhugee uffadhee natti tola akka fooniitti akka foon koos gammachiisuun narra jira. Garuu wanti hojjetamu humnaa ol aqee kan safara darbee waaqayyoo namatti gaddu ta'uu hin qabu. Sinii galee miti. Kanaaf wanti miidiyaa kun hin darbiti. Garuu hojii nuti hojjennu fuula waaqayyoo irratti nuuf akka qabxii qabamaa jirti jechuudha. Kanaaf wanti nuti har'a hojjennu booru fuula waaqayyootti akka nutti faradamnetti wanta hundumaa of eeggannootiin hojjechuun nu barbaachisa. Gooftaan isin haa eebbisu eebbifamaa isin jechuun jaalladha. Egaa jireenya koo keessatti jechuudha. Manni ani keessa jiru anuma bichaa kan jiru namni biraan hin jiru jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu madaamni tokko saraatinyoota 2-3-4 qabu. Ani garuu hagammaa naman qabu. Nyaata biyya koosatti faxxee hojjedha yoon jedhe yeroo tunan ofittan dhibaa otoon beela'uu jechuudha. Otoon dheebodhu akkasittiin hojii arabaa otoon hojjedhu saayitiin safara narra darbu hankoon attaafu jedheen waan hin nyaadhu isuma yeroo hundumaa nyaadhu sana nyaadhee ittiin dabarsaa jechuudha. Amma otoo waan ati nyaattu jiru garuu yeroo ati itti hojjettutu dhiba. Sinii galee miti ijoolleen tokko kan akka koo fakkaatan jiraachuu maltu. Sinii galee miti guri isinitti dhaga'amiin. Madaamni tokko ayyaanumayyuu namaan eeyyamtu. Madaamni tokko garuu namaa eeyyamti. Kanaaf isinitti dhaga'amiin warri guyyaa ayyaanaa akkuma dur hojjetanitti hojiidhaan dabarsitanii isinitti dhaga'amiin. Akkuma yeroo kan hojjennutti hojjennee kan dabarsinu jirra otoo gara nyaata dhugaatii sanaa hin jedhiin jechuudha. Isaan keessaan ishee tokko. Kunis hin darbaa. Inni guddaan kaayyoo nyaataaf dhugaatiif mana abbaanii otoo hin taane karoora keenya isa fuula duraaf mana abbaanii mitiire. Kanaaf jabaadhaan isiniin jedhaa waaqayyo sanaa eebbisu eebbifamaa. Yaada koo keessatti warri natti gaddita yoo jiraattan dhiifamanaaf godhaadhaa. Warri immoo fakkaattii gootaatanii isinitti dhaga'amiin jabaadhaan isiniin jedhaa turtiin waliin gootanii fi galatooma.